هالشمال المال رومو بكا جرتين تناجيني خيي سنادك أبو أنا كما تاخي تناجيني تقولين أبو قد تبخيسن جرا أوسو جولة سعود عربية خيستي تان جارتي في دا فيديو ورابدي سوشيال ميديا رتي قال لك استو تانا كرمتي فيديو يجتي ساني دا أونلاين رتي سوشيال ميديا رتي قال لك سني والسات لنتنا خيسي خيني نقبتي أري وصول اللباج روتي أري مو دبين نجل عم باتي شو قندو مخيني خيسان باتي شو كايرو خيسان دبين كايرو تونغا dubbii gara jabeessa gocha suukanneessaa takkaatuwaan ifan dhaladhee hin argin takkaa dhagee hin beeknin ara dhagee jechuudha. Dur garuu dhagee Minilik akkanatti harka namarraa muraa dhiirateenya kolaasaasan dhageetiin jira. Dubbii Minilik san intalti Oromoo ilma Oromoo irratti raawwattee jechuudha. Tun dubbii dubbachuufillee toltuu miti. Wanni garuu dubbanneef waan kanoo asin gaccallisne. Wanni kun karaa nutti godhattidha. Akka wanni kun karaa nutti hin godhanne. obboleeyyan kiyya akka waliin qaansin akka waliin gartee waliin salphifne namni nutti khofla ambitu nutti khofalti wanni kana kun ilma namaatiif rabbi biratti illee fokkotaadha waan fokkotaati gocha kana warra haqallalisnu wal salphisu wal qaanyesu wal dhabamsiisu waliif ciisa dhabuu kana haadhiisnu namni hinaafne dhugaadha namni hinaafne waan nama ngoone qabu namni hinaafu yoonif humna ittiin simiidhu dhabe humna ittiin simiidhu yoo dhabe summi bishaan keessa si obaasee sejjeesuu danda'a dhugaadha nama jaalatture nama sitti hinaafu nama hinaafu firraa eeg namni hinaafu badaadha haa ta'u garuu intalti tuni arraan tana karaa hin eeneeni nu jalaan baatee jechuudha ilma oromoorraa shaambal murtee jedha amma social media kana Facebook kana gorol seenu Facebook nu guutuun wamaddaati garuu immoo isiniif qoosa warri social media warri Facebook ittiin taphataa jira wal jala darbanii kaan shaambal haguma koofiyaa kana murtee kaan immoo haguma maarree kana murtee kaan wamantaa naasan garuu wanni kun haalaan nama gaddisiisaa gurbaan gadda guddaa keessa jira odeeffannoo akka dhageenyetti gurbaanis qaamaanillee waa bira dheeyinee hin laalle gurbaan mana yaalaa ciisu jira intalti duraa wal jaalataa jiran jaarsaa jaartillee miti osoo silaa jaarsaa jaartillee ta'anii dhugaadha maaliif murtee mumkin isaatti jallate moo akkamii jaanii waan gaafatan isin qabaa jirru kun gizee odeeffannoo dhageenyutti jaalalloota lamaanii wal jaalatan osoo wal jaalataniiti inni takka faaqee biraa irraan janaajjane taate osuma wal jaalataniiti jaalalluma keessatti waliif gaa ijaazaa dhufanii na fakkaate rafuudhaaf bakka hirribatti gizee siree gubbatti ol ba'anii meeshaalee qara qabu boorsaa keessaa qabdii jan waa ablee taate waa shiggiree taate waan ishiin qabattee deemtuun hin beekamu kana rabbumaattu beeka hogga gachiisuu kaan shaambal mucaa qabdee murtee kasilaala irraa murtee lafa buuftu dhaqqabatee jechuudha dafee dhaqqabatee amma ifitti ijee akkasitti intalti baafattee kutte isa hospitaala geessanii garuu yaala guddaa argates Allah walamsan fayyuu danda'a wanni kun fiifuu lafeen qabu bar lafeen qabu muramnaan takka muramnaan faayidaa alate akka janitti boota haga koofiyaa santu muramee janii muramee lafan geenye malee muramee kalaas amma mucaan kun akka nama kolaafametti ani oggan waan kan dhaga'u hedduun gaddee jechuudha osoo silaa walii ergisuun taate xiyya kanan ergisaaf sinigalee shaambala xiyya kun osoo buloon ani kami akkan mucaa kanaaniif addeef buloon ani keetiin xiyya kana isaa kan innaa dhalattillee naa jamu jee jibbe keessa dhalaan gochi suukanneessa akkana kana gocha addunyaa irratti dhiirtunuu irratti raawwanne kan dhalaan namarratti ilma oromoo irratti raawwachuun kun hedduu na gaddisiisee jechuudha yaa sabaa yeroo hunda rakkoo teenya himaa ooluun gaarii miti akka isin itti jirtan kun yoo sirrii ta'u taate sirrumti baanansanuu sirrii miti haa wal gorfannu gurri ala nu baa jira ambitu nutti qoflaa jirti haa wal gorfannu intalti oromoo akkamitti ilma oromoo irratti gara jabeenya kana raawwat bar shaambal isaa murte jechuun warshaa isa hundee isaa dhabamsiifte jechuudha bar akka nama warshaa tokko gubeeti faafrikaa tokko akka nama dhabamsiise amma meeshaan shaambal isaa kamurame kuni goota meeqa nuuf oomishuu danda'a bar goota meeqa oomishuu danda'a goota akka jaallimarroo meeqa nu dhaluu danda'a hayyuu akka Jawaar Mahaammad meeqa nu oomishuu danda'a shaambal mucaa kanaa kamurame kun akka nama hundee nama sanii dhabamsiise yaa jamaa keessattuu kaayiroo tana keessatti waan dubartoota kaayirootiif wanni dhaamuu barbaadu biyyitti isin jirtan tuni biyya dhalaan itti daa'imman malee biyya dhiirti itti qaaliitii miti hin jirtu biyya kana keessa dhiirti tanumti jirtu dalagaan qabdu isin maallaqa qaaliin dalagattanii hagumti jiru sanuu qaawaa taa'uuf jireenyi kaayiroof jibbisiise kara Liibiyaa yaa'aa jirti tunis kara biyyaa galaa jirti isinii galee isin immoo waan maallaqa qabdaniif dhiira biyya kanatti rakisha hono arraan tana kaayiroo kana keessatti arrumaan tana heerumtee shidhaa dhageesseeti amata gizee silaa ilmoo dhaltii osoo dhagahu ilmoo ishiin dhaltu dhiira dhaltii fi dubara dhaltii osoo dhaggeeffatu jirru kabiraa heerumtii dhageesse amma jaarsi jiraa jirtan mana meeshaa isin itti guuttata gaafa jaarsi ajajee keessan dhagahuu dadhabee ifirraa gaxariitaniiti kabiraa tolla qattan duuba biyya akkanaa tana keessa teessanii
akkamitti shaambal gurbaadhaa irraa murtan shaambal dhiiraa muruudhaaf maaltu si yaachisa yoo inni sun kasi jibbisuus taate inni yoo jaalatan ta'e kan qabaanne taate inni yoo kasi dhiisee dhalaa biraa janaajanu taate isa san alaa gambi isaaf dhalaa taate sanis alaa gambi gootee hirraanfattee kabiraan barbaaddattu addunyaa tun guutuun dhiira amma shaambal biraa ka isaa san malee shaambal biraa sitti ta'uu dideeti ka isaa san murte waan akkanaa kana gocha suukanneessa akkanaa kana obboleeyyan waan rabbiilleen jibbu haarraaf qosollu wal zollomu wal gowwomsu wal xiqqeessu wal salphisu waan kana kanarraa wal qosollu haarraa wal gorfannu an akka yaada kiyyatti wanni waan kan dhufee dubbadheef wanni kun qoosaafillee dhaamit yaani waan kan callisuun isinatti ulfaatte maaliif dhugaa ta'uu isii gizeen adda baafadhu yoo waan kan akkatti gadi callisu taate wanni kun karaa nutti baafatti dhaggeeffatana duras gaafa Suudi Arabiyaa keessatti ijoolleen dardara ijoollee dubraadhaa viidiyoo hedduu ishii qullaa jirtu waraabanii gallakkisaa turan haga wacaniituma callisan deebi'eeti jaarsi dhufee aliyyeettamu maal jettan jaartii isaa ol nu baasa surtuntuunti osoo garaa nu gubuu jirtuuti arra intalti Oromoodha mucaa Oromoo irraa shaambal murteen dhagam gocha suukanneessaadha jechuudha shaambal isaa kun jechuun walumaa galatti shaambal abbaa keenya namni obboleessa wajjin dhalate hin jiru shamarran maal taatan nama isin hin taane nama isin hin jaalanne dhiisaa bira deema osoo jaalala keessa hin seeniin dura namni kun jireenya kiyyaaf nani barbaachisa namni kun jireenya kiyyaaf nani boonsa namni kun nama anaa wajjinis walirraa deemu nama likkii teessanii ilaalladha fakkeenyaaf fi kiiloo ta'e kiiloo 120 taate nama kiiloo 50 barbaadin umrii kan keetiin umrii 40 taate nama umrii 15 barbaadin maallaqa qabnaa attanii nama si wajjin walirraa deemu nagni jirtaa miti amma fakkeenyaaf faadalee gurguddoon wanni dhugaa wal dubbachuunis waan gaariidha bar warra biyyattis 2-3 heerumeetiittu as dhufee ijoollee xiqqoo wajjin deema maallaqa dantaa keessatti kantanii nyaachistanii obaaftanii uwwiftanii mana kiraa irraa kafaltanii waggaa meeqa qallabdaniiti gaafa inni nama likkii isaa harkate shaambal isaa irraa murtan ta'uun qabu namuu akka humna ifitti deemuun barbaachisa akkuma likkii teetti atis ka likkii keetii barbaaddatte innis nama likkii isii barbaadde jalqabuma laaladhaa jaala keessatti gizee walii galtanis gizee wal jaalattanis nama isiniif ta'u jaaladhaa malee jireenya walii wal balleessuun barbaadina jireenya waliidhaa wal dhabamsiisuu hin barbaadina waan akkanaa kan akka nuti hin deemin gurbaa dhukkubsates qaamaan hospitaalatti bira deemnee laalleeti odeeffannoo qulqullus akkaataa itti muramee fi inni fayyaaf hin fayyuu isaas waan irra ga'e isiniif himna wanni kun waan haalaan nama gaddisiisaati an akka mataa kiyyatti hedduun gaddi dhugumatti dhugaa dubbachuudhaaf innaa hirrifadhe keessan efan dubbii san dhage zaati 24 keessatti fincaan tarta qofa fincaan qaamni kiyya na hadoode qaamni saala kiyya na hadoode ni fincaan na qabee ni fincaan jee qaama kiyya qabadde qunxuuxuu nan dhaga'u na hadoode innaa hirrifadhe keessa gochu kun haalaan gocha gara jabeessaadha waan fokkotaadha miilukuu waan kan irratti hin hojjenne miilukuu meeshaa dhiiraa hin murree bara ni kholaasee muruun kun hedduu haala waan anaaf galliqinfamuu dide takka waan akkana warratti raawwatina jireenya walii waliin balleessina mucaan kuni ilmaan horuufadha jireenya jiraachuufadha isa kana dhabamsiifte jechuudha ammaan tana waan dubbachuu qabu asirratti wanni jiru barbaadu haasa guddalleen barbaadu intalti sun gizee akkasitti mucaasni wajjin siree gubbatti olbanii gacciisan qaama saalaa isaadhaa qabdee akkuma muruu kaatee murtee akkuma irraa lafa buusu kaatee farkadha qabatee inni iyyee namni dirmatee ishiin kuttee jedhan ishii san maa gallakkiftan warri itti dirmatanii dhuftan sanis warri beektanis warri gurbaa san beektanis amma walumaa galatti namoonni hedduun nu gaafatanii gurbaan sun warra naannoo eessaati gurbaan sun eessaa jedhan Oromoodha nuti Oromoon dhiiga tokko kutaadhaa fi amantiif maali waan wal qoqqoonuun hin qabnu Oromoodha Oromoo ta'uun isaa qofti nu gaara intaltinis intala Oromooti akka Oromootis waan safuu Oromoo cabsaati gurbaa Oromooti ijoolleen itti dhiyaatan ijoolleen intala san beektan jechuudha qabdanii intalti sun yoonii fi nuti Oromoon duraanuu irra walii dabrus beekna wal gorfachuus beekna waa hundaa'uu ni beekna jechuudha waan biraatillee godhuu baannee qaama seeratti dhiyaachuu qabdi intalti mucaa san akkas gootee jireenya isaa balleessee jirti takkaffarratti beekamuu qabdi intalti sun an akka yaada kiyyatti maal godhuu qabna namni guutuun ishii beekee hatta sabni biraatis ishii beekee nama tokko osoo hin heerumnetti osoo shaambalii dheebottu akka duutu silallettuu namni kiyaar baree shaambal maal haajaa irraa qabaa miti garuu waa hedduu nu dubbisiistee jirti asofrullaayin
an kana isin dhama gochi suukanneessa akkana warratti raawwatinaan isin jaa mee osoo hojii oduuti yetan xumurre baacoo takka isin jeetin xumura baacoo jaarsaa jaartii takka ture jaarsaa jaartii kun jaarsi shidhaa kun yeroo hunda haadha mana isaa kana wajjin rafuu fada isin galee baacoo yetan TikTok irratti illee isin fiimeetin jira hin xumurre malee yeroo hunda wajjin rafuu fada haadha mana isaa kan galgala irraa wajjuma rafa yeroo kirimtiidha kirimtii ugon sinjoo yeroo gartee nyaanni sirriitti hin jirre kana amma ugu kana galgala irraa wajjoo rafaa jaartiin isaa maal jetteen beekte ati halkan irraa galgala irraa anumatti shokkifatta halkanuma tokko illee boqonnaan kanitu an dadhabeetiin jira wama akkatti anaanis cinqitee ifiinis cinqitu kana yooniif obsan qabaanne ifirraa muri jetteen ifirraa muri jetteen yoo obsa dhabe haya jeeti qaallichinis mala qabaa ifirraa murree efa guyyaa ishiin akkas jetteen irraa achi gara galeetuma rafuu eegale caalchee amma gaabarri hamaan dabree gaabarri sunis dabree nyaattee dhuydee barbaachise itti haajamteeti siboo dhalaatu uumamanuu si galqabdi beekte caal jettee obsitee dadhabnaa siboo waan gaafa kan ifirraa muri siin jessan dhuguma gootee ifirraa murte moo beekaa garaanatti jabaattee jetteen awwaan si jala dhufati ifirraa muri naan jette ajaja keetiin dhagee ifirraa mureetiin jiraa jenne si duuba jalatti duguugdee murte moo xiqqumallee ati duguugaa hin hafne jetteen takka duguugaa hin hafne jalattiin duguugee muree jenne yaaboo dubbiin jabaatti ammaa tana nu feesise gaafa sangaa nan feesifne amma na feesise magaalaa dhaqee nu biteetti yoo magaalaa argame gatii qaaliidhaa jeen addunyaa waan qabnu fuuri maallaqa waan qabnu fuuri deemnu gurgurettee horii qaban gurguranii maallaqa itti kannite magaalaa dhaqee qaalichinis horii gurguree maallaqa keessa kaayyatee bineensa haranguudduu janiin tokko godara katee fiigu tokko jira bineensa san isaa fayyaa qabu qabee qaruuraa keessa kaayee ullee itti cuqqaalee itti kan galee qabii jeen galgalan dhufee dawaa wajjin ifitti godhaa jabeessii jee keebraa kote ishiin amata meeqa ifirraa muree jeeti gaa ishii tana adabsiisuudhaaf ishiin akkas jechuu saniif ifirraa muree jeeti amata meeqa kontoffatee kophaa obsee rafuu jiraa mire ishiin gaa dheebuu isaa qabdii miti inni turraan abba qaallichi jaarsi turraanii kaduraanii sanirra dheeraadhamu irra gabaabaadha meenin laalaa jettee hifattee qaruuraa ullee irraa banti bineensi fayyaa qabaa utaaleetti godara dura fiige jala fiideetti qabuu dadhabnaan huccuu ofirraa ol saayitee kontur hodhu waan kee jala fiidee kontur hodhu waan kee jala fiidee godara dura qabuu dadhabdee haga akkas ta'u takka haga isa siniif maraatu takka waan inni ibsuu barbaade sirratti waan booda itti haajamtu takka amma intalli turi shaambal isaasa murtee dhabamsiistus shaambal biratti ni haajamti si galee shaambal biratti haajamuun ishii laazima kana wama booda ishii fayyadu takka balleessuuf maa yaaddi wanni kun na fayyadaa osoo beektu akkamitti balleessanii rakkoon guddaa kanaa bara if dura yaaduu qabdan irra gariin nama waan ammaan tana irra jiru waan yeroo san takka aara yeroo san keessa jiru waan san malee waan boodaa takka waan if booda akkamiin taa takka hin murteessu wanni kun waan booda ishii fayyadu jechuudha mucaa kana shaambal isaa murtus shaambal nama biraanuma barbaaddi waan booda ishii fayyadu takka balleessuun aadmaleedha kana ibsuu barbaadeeti galatoomaa ulfaadhaadha oromootiya wal salphisuu wal qaanyessuu wal xiqqeessuu wal dhabamsiisuu wal kuffisuu wal sikaaluu waa'ee kanarraa feenu irraaf qosannuun isin baay'een isin jaaladha isinin jaaladhaanii galatoomaadha wal gorsaadha alaaf manaanii waan kana qeerroon teenya salphitti ilaalina salphiftanii ilaalinaadha waan akkanaa kana jechuudha gurbas bira dhayneeti gurbaa murames qaamaan bira dhayneeti akkasitti isiniif ibsa goona qeerroon teenya hundinuu keessaaf alaanis wal gorfadha gurri ala nu baajjira ambitu nutti hoflaa jirti nutti qeessina hadaraa oromoon akkanaa miti ijoolleen keessattuu eefa biyyaa baatanii biyya arabaa kana dhuftan waan biraa ijoolleen biyya arabaatu mee ijoollee biyya faranjiitis ilaala ijoollee biyyaatis ilaala naga qabdi qameeshaa walirraa muru hahudduu qullaa wal waraabu ijoollee biyya arabaati bari isin ijoollee biyya arabaati haajamtani malee maqaa oromoodhaa bar biyyaa baatan malee biyyarraa baqattan malee aadaaf safuu keessaan baane bara abu rabbi jaati rabbi sodaadha waan biraati miti rabbi sodaadhaati kafana warra qaba wal qaansu dhiisa wal salphisu dhiisa amma gurbaa murame kanas du'aayi godhaadhaa fi shaambal isaa xiqqoo murame jedhanii xiqquma murame wanni fi fuula feen qabu waan fayyus hin sa'u ati gurbaan akka nama dhabameeti gadda guddaan itti dhagame akka nama tokkotti mucaafis du'aayi godhaa fi rabbi haa fayyisu waan akkanaa kanarraaf qosadhaan isin jaa oromootii baay'een isin jaaladha galatoomaa ulfaadhaa